Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo akkam nagaa fayyaadha jirtu nagaa keeysani nageenya keenya qilleensarraan dambalee gooroo fi tulluu qaxxaamuree lagaa fi qeyra bee bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha sagantaa keenya kutaa haaraan walitti deebine argaas wantoota isin barsiifna wantoota isin bu'aarsan isin bashannansiisan kan barnoota namaaf ta'an qabannee dhufne. Kanaafuu hanga dhuma sagantaa teenyaatitti nu hordofaa isiniin jenna. Gama saniin deemuudhaan duratti akkuma aadaa teenya akkuma baratame san wanta isin irraa eegamu YouTube chaanaala keenya subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Like share godhuudhaan Dr. Ahmad Solo yattanii guutti barreessitan yoo akkanatti isinii dhufa bakkottoo diimtan humaa isiniin gootu istiiniiti hoota irra jedha. Wanti harka isinii qabannee dhufnes TikTok irraa viidiyoo daayilooda akkamii godhannaa kan maqaa namaa hin qabne maqaa bicha TikTok san kan hin qabne akkamii daayiloog godhannaa fakkeenyaaf TikTok hoggunii fi kana bantan akkanatti hogguu bantan viidiyoo abbichaa san maqaa abbichaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf gisee kana qaqqabdan yoonii fi asiin dhuftanii kanaan buuftan viidiyoo abbichaa san qaba. Kanaafuu daayiloo mataa isiidhaa waan qabduuf san buufattanii itti fayyadamuu qabdanii jechuudha. Hedduu jiru inni isaan keessaa dhuftanii TikTok daayiloo dargattanii itti barreessitanii hogguu kanatti itti barreessitan dhuftanii kana buufattan afuraffaarraa kana buufattanii video download for TikTok no watermark kajoo kana buufattanii open gootan waan hin buufadde jiruuf ni hayyamsiiftu gisee hayyama qati isin gaafate amma kana akkanuma dhiiftaniituma asiin amma fakkeenyaaf open TikTok kajoo kana dhuftan open gootan ni bantanii amma duraan suuraan TikTok hoggunii fi gabbuute viidiyoon maqaa abbichaa qabdi jechuudha. Maqaa abbichaa qabdi amma tana buusee isin agarsiisuuf maqaa akka isin hin qaban as tuytan jechuudha. Kana tuytan akkanatti isinii baasa akkana asoo as buttan san booda aazar kajoo kana tuytan tuqaa sadeen aazar kajoo kana akkana miidiyaalee sooshaal miidiyaa hunda sii baasa. Akkana sii bana hogga kana sii bane ati maal godhu qabda dhufteeti aappii gabbuufatte san filattaa jechuudha.
kuno buusee fixee jira. Ifiifuu hoggoon beektan achi dhuftan ifiifuu fidee daayilog godha. Kun amma viidiyoon buutee jirti. Viidiyoon tana kuno inni nusitti himaa jira no watermark jee. Kuno asirra ilaaluu dandeessa jechuudha. Duraan bakki isheen maqaan itti dhuftu takka asii takka naannoo kana olii fi gad deema. Amma hin jiru jechuudha. Bas viidiyoo isaan waraabanii kaameraa qaba zaatti waraabanii kaameraa qofa irraan deemne akkas maqaan abbichaa irra hin jiru jechuudha. Galaarii keessa dhaqee si galcheessaaf. Unaola. Akkas buufadhaatee itti fayyadama. Warreen maqaa namaatii wajjin gabbuuftanii kanuma barnoonni keenya kanarraati. Nagaan nu turaa isiniin jenna.